Gaaffin ulaa galaanaa argachuuf Itoophiyaan dhiyeessite gaabbii fi hojmanii dhalootaa kan deebisu akkasumas rakkoolee siyaas-dinagdee biyyattii furuudhaaf bu'uura kan kaa'udha. Xiinxalaan siyaasaa Afawarq Badaawii biyyattiin miidhaa fi kisaaraa waraanaan lammiilee obbolaa biyyoota ollaa gidduu jiru hambisuudhaa fi adeemsi deemte kanaan dura biyyoonni haala wal fakkaatan haqa isaanii dhaban hin hordofne nageenyaa fi waloon guddachuudhaaf dursa kan kenne gaaffii fakkeenyummaa qabu akka ta'e xiinxalaa siyaasaa Afawarq Badaawii kan kaasu. Qabeenya kee tokko sirraa saamee achiin booda jaarsummaa ergachuu jechuudha. Qabeenya kiyya naa deebisaa jechuudha. Qabeenyi kun humnaan narraa fudhatame amma gaafsan humna qabuuyyu amma humna huradheen jira amma diinagdeen kiyya guddachaa jira kanaafuu akkuma humnaan narraa fudhattan humnaanan fudeeffadha. Oduu jenne wacni kun hunduu hin jiruuyyu. Gaafiin mootummaan kaasee sirriidha. Adeemsi mootummaan itti deemaa jiru sirriidha jechuudha. Mindeeffamtoonni Kaayiroo fi mootummaa Shaabiyaa biyya keessaa fi ala jiran ammoo afaan isaaniin as bahuun gaaffiin karaa galaanaa biyyattiin dhiheessite akka waan tuttuqqii waraanaatti gochuu yaaluun isaanii gochaa baandummaa kanaan dura baranii fi ammas isaan biraa hin hafne warreen garaa isaaniitiif bitaman akka ta'edha kan inni dubbatu. Amma jarri doofummaa isaaniitu nu dhabsiise. Beekumsa dhabuu isaanii nu dhabsiise. Kanaafuu kaleessas kan nu dhabsiise isaan. Mootummaan tokko wallaalummaadhaan wanna kana raawwatee taa'inna wanna kana balleessee ta'in garuu mootummaan dhufummoo balleechaa mootummaan isa duraa raawwate diriirsuu qajeelchuun dirqama qaba. Waraanni amma naannoo adda addaa keessatti ka jiru of gaafachuu maaliif dadhabe? Maaliif mootummaan Kaayiroo maaliif nu deeggara? Mootummaan Asmaraa maaliif nu deeggara? Mootummaa kanarraa maal gaafatanii waan dhabaniif nu deeggaran jaanii maaliif of hin gaafatan? Biyyattiin ulaa galaanaa argachuun ishee faayidaa biyyaalessaa isheef qabuun cinaatti tasgabbii biyyoota kadhanichaafuu geessaa olaanaadhaas jedhan. Biyyattiin tuni nagaa hin arganne gaanfa Afrikaa nagaa argachuu hin danda'u. Hoo biyyattiin tuni hin guddanne gaanfa Afrikaa guddachuu hin danda'u. Kanaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanis haa ta'u gamtaan Afrikaa fi dhaabbileen dhimmi isaan ilaallatu mirga qabeenyaa ofiitti deebi'uu Itoophiyaan qabdu fi gaaffii ulaa galaanaa biyyattiin kaas irra deebi'anii ilaaluun dirqama isaanii bahachuu akka qaban ibsaniiru. Eertiraa fi Itoophiyaan federeeshiniidhaan akka walitti hidhaman hoo murteessu waa sadii irratti hundaa'ee murteessa. Tokko nageenya gaanfa Afrikaatiif biyyoonni lamaan kun federeeshiniidhaan walitti hoo hidhaman nageenya gaanfa Afrikaatiif ni fayyada. Lammata nageenya ummata Eertiraatiif ni fayyada. Sadaffaa immoo gaafii sirrii gaafii ulaa galaana Itoophiyaan kaasaa jirtu kana ni fayyada ni deebisa jeeti. Gaafsan mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa keessa jiru sun wanta kana hoo raawwatu gamtaan Afrikaa shoora keessaa qaba. Itti gaafatamummaas keessaa qaba. Gamtaan mootummaa addunyaas kana gochuu hin dandeechan jee nurraa dhaabsisuu qabaayu.